Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan hordofaatii jirtan kun televezyiinii OBS kan qophii harka fuuneetii. Qophii harka fuunee keenya har'aatiin keessummaa kan godhanne weellistuu Kadijaa Hajiiti. Weellistuu Kadijaa Hajii wajjin hanga xumura qophii keenyaatti obsaan nu faana bu'aa gaaffiiwwan garaagaraa isiniif gaafannaa. Isin immoo nu hordofaa jennaa. Ani Bosonaa Dheeressaatii nu waliin tura. Tole ani weellistuu Kadijaa Hajiin jedhama. Wanti ganama irraa yoo ka'e ani ijoollummaa kiyyaan aartii hedduu jaalladha. Gaafa loon tiksus, gaafa midhaan aramnus numan sirba hedduu jaalladha ijoollummaa kootiin kaasee jechuudha. Aartii kan eegale ijoollummaa kootiin osoo hin jaalladhu bara 1997 aartii eegale ijoollummaa kootiin kutaa 8 barachaa ture. Gara aartiitti galee fedhiin aartii keessa koo waan jiruuf jechuudha ijoollummaa irraa qabeen. Erga gara aartiitti galee 97 hawwisoo godina Arsii keessa hojjechaa ture. Achumaan kaasetta Ashooshillaa jedhu tokkos hojjedhee calqaba koo achi booda sirba aadaa bareeda qabne jedhuun hojjedhee kanumaan gara aartiitti lixee hanga sa'a kana yeroo kanaatti aartirra jira. Mee aartiin bara sanaaf kan ammaa akkami? Aartiin bara sanaatirraa bara ammaa kana jijjiirama guddatu jira. Yeroo sunii fammi garaagarummaa guddaa jira aartii gidduu. Gama maallaqaatiin immoo maallaqa qofa osoo hin taane arraan tana gaafa san yoo hojjettis rakkisaadha beeta. Maallaqallee uummattiin argattu. Har'aan tan isteejii gargaareessa hojjettu amma tokko ni argatta maallaqa. Uummata biratti siin dhagahama. Fakkeenyaaf keessattuu miidiyaan OBS kun anaaf waan isaa haasa'uu hin danda'u. Haasa'ellee fixuu hin danda'u. Ija koo jechuu hin danda'an. Ija malee lafa arguu hin dandeessu. Ija guddaadha aartii uummata Oromootiif, aadaa uummata Oromootiif quuqama hawaasa keenya keessa jiru kan cunqurfamaa dhokataa ture. Keessa deemee gulaalee baasutti jira nuuf garsiisuu jira wanta nuti hin beennellee. Kanaaf jijjiirama guddaa jira jedha ammaan tanatti. Wallee yeroo duraatiif sagaleetti ciratte yookaan immoo yeroo duraa wallisuu jalqabde yaadatta tarii. Wallee namaati gaa yeroo sana kan wallisanii yookaan immoo kanuma aadaa kan uummata keessa ture ta'uu danda'a. Walleen yeroo sanatti ani jaalladhu Shaabee Sheekoo, sirba Shaabee Sheekoo hedduun jaalladha. Sirba ishee tokkoon sirba. Kan cidhaa malee kan biraa. Wallee ishee keessaa jaalala keetti irra fuudhadhabee isheen jettee sirbitu. Jaalala keetti irra fuudhadhabee obseen taa'u garaa dadhabee koonna laalee akkameen si dhabee koonna laalee akkameen si dhabee isheen jettu kan hedduun jaalladha ijoollummaa kootiin reediyoon gaafa dhagahu. Sanaa booda 97 ati yeroo sana hawwisoo keessa turte moo dhuunfaadhumaanii gara sirba baasuutti yookaan immoo keessuma aadaa bareeda qabna kan jedhu baaste yeroo sana? 97 hawwisoo galeen hawwisoo godina Arsii 97 waxabajjii keessan seenee achumattiin calqaba kaasetta Ashooshillaa jedhu tokko hojjenne namoota hedduu taanee weellistoota baandii achi keessa jiran jechuudha akka Buuratii Yaadhaa akka Hajjii Biiftuu fa'aa taanee Huseen Amaanoo nama hedduun hojjenne kaasetta calqaba koo isan hojjedhe achi booda aadaa bareedaa hojjedhe. Yeroo sana walleen jechuudha. Akka ammaa kanallee xiqqoon babal'anne keessumaa gama meeshaa muuziqaa qindeessuutiin isaa ta'uu warri istuudiyoo qaban viidiyoo waraabuudhaan maal mee bu'aa bayeechi keessa jiru naa ibsime yeroo sana akkaataa kam ture? Yeroo sana haalanni akka ammaa kanatti illee mijataa miti istuudiyoo deemtee illee akka ammaa kanatti gahaan argattu yookaan bakka siitiif mijataa miti kompiliitilii haalanni yeroo san jiruuf amma jiru garaagarummaa guddatu gidduu jira. Wanti hundi si mijataa miti akka ammaa kana kaameraa gaarii argattee kilippii gaarii waraabsistu waan hundi mijataadha har'aan tana maallaqallee argachuu dhabnu malee. Mijataa miti akka ammaa kanatti yeroo sanitti. Mee wallee kee kana sagaleedhaan naa buusi aadaa bareeda qabnaa kan jalqabaaf gadhiiste sana. Aadaa bareeda qabnaa injiru ka keenya gitu seenaa bareeda qabnaa injiru ka keenya gitu meeshaa faaya Oromoo kumnillee bitu aadaa bareeda qabnaa injiru ka keenya gitu seenaa bareeda qabnaa injiru ka keenya gitu meeshaa faaya Oromoo kittilluun bitu.
Kadijaan asirratti eenyuma jechuudha erga albeemii kee kan miilanaa kana gadhiiste duraan kan beekan sirba kee kana aadaa bareeda qabnaan jiru kan keenya gitu meeshaa faaya Oromoo kumnillee bituu jette amma immoo isa miilanaa irratti irra deebitee haaresitee kitilleette gara miiliyeenaatti ol guddiste kumarra tarii qaala'insa jireenyaa wajjii wal qabata wanti kun. Tokko isaa lammaffaan immoo faaya Oromoodha daangaatti kennuun balleessan dogongoriiran jedha daangaan kennamu gaafuma sana iyyuu dogongoriira daangaan itti kennamuu hin qabu maaliif faaya Oromoodha yookaan seenaa Oromoodha amma itti kennuu hin qabnu maaliif baay'eedha daawwatteen quuftuu dubbistee seenaa Oromoodha daangaa isaan bartuu bal'aadha keessisaa kanaaf an daangessu sirriin goone dhiifaman jaa uummata kiyyaan. Garuu immoo waggaa shanan kan ammoo biliyoonnuun bitotta. Homtuun jiruu jedha homtuun jiruun jaabilu. Yeroo sana ni yaadadha gaafiif deebiin tokko tokkollee sii taasifamee ture yerooti wallee kana baastu meeshaa faaya Oromoo kumnillee bitu jettee kuma kana hin xiqqeessite akkuma amma jette kana jedhanii turanii yeroo sana tarii kumni kun guddaa ture fagoo miti 97 lakkoofsa biyya kanaatti jechuun fagoo miti dhiyoodha tarii yeroo sana lakkoofsi yookaan maallaqni kumni tokko kun guddaa akka guddaatti yaaddeetti jechuudha. Tokko akka guddaatti yaadeeti gaafa san lammaffaan immoo an gaafsan ijoolleedha akka har'aan kana xiyyeeffannaa waa hunda quban qabu waa hunda kan akka amma bare kanatti hin beeku kanaaf kumatti je'ee xinneesse malee faayyi keenya kuma caala hedduu ammallee kitilallee ni caala je'een bira dabra barte bal'aadha bareedaadha daawwatteen quuftuu hundi isaa akka godinaalee Oromiyaa hunda olaalte faayyi isaa siraaja kan saba kan biratti illee hin argamne kanaaf daangessuu sirriin goone gaafsan dogongoriin jiraani. Kadijaan immoo kan ittiin beekamtu sirba sanaan baay'inaan sammuu uummataa keessa kanatti jirtu kilippii sana illee fudhatee jechuudha viidiyoodhuma achirratti yeroo sana waraabame jalqabee Kadijaan maal fakkaatteen jedhu achirratti mul'atteetta amma immoo irra deebitee remix jedhan kanaan waa fooyyessitee akka haaratti hojjetteetta namni kan ittiin si beeku sanaan namni kan sammuusaa keessa jiru sana jalaa haquun ta'u yookaan immoo bakka buusuu hin ta'u waanuma sana qabatee taa'ee hin wayyu ture. Kan biraa immoo weellistoonni baay'een sirboota duraan sirban hin fooyyessina meeshaan ammayyaa kunis ammayyoomee waan baay'ee jira kiiboordiin maal kun baay'ee ammayyoomeera meeshaa baay'ee jira kan duraanii amma kana meeshaa garaagaraa kanaan qindeessuun xiqqoon ulfaata sana fooyyessina dhaniitoo yeroo isaan irra deebina jedha weellistoota baay'ee irra argina kan duraan namni sammuu keessatti qabu audio isaa sagalee isaa haa ta'u yookaan viidiyoo isaa kan qabu sanarra gadi bu'ee argama. Ati isa kana akkamitti ilaalta jechuudha. Ani isa kana akkitti ilaalu aadaa bareeda qabnaa hin jiru kan keenya gitu meeshaa faaya Oromoo kumnillee bitu gaafan jedhee sirbuwaanii faaya Oromoo arsii qofa agarsiise kilippii sana irratti yeroo sana kan ammaa kana mijataa miti mana aadaa faaya keenya nasin argattu shiroo meedatti waraabsee gaafsan kilippii sanii faayuma arsii qofa argadha jechuudha waraabsise arraan tana wanti sirbichi jedhu ol Oromoo hunda qabata meeshaa faaya Oromoo kumnillee bitu jedha kanaaf godinaalee hunda agarsiisa argatee jiraate shubbisaanis Harargee faa uffatanii shawaa uffatanii kamisee uffatanii shubbistoonis jira kilippii kana akka tirimiksii godhe faayonni gargariis faayonni Harargees kan Oromoo hunda hammatu as keessa jira kanaafin fooyyesseen jedha hamma tokkoon 150 fooyyesseen jedha waan uummanni jedhu immoo hin beeku. Albeema dhiyeenya kana gadhiiste kan hojjette Eedulli sirbaaf walga'ee jedhama dureensaa
gara sirboota 10 qabanatti fakkaata. Eeyyee VZ'n isaa 10 har'aa hambisee lamaan tokko. Gara 10ti kan inni qabu. Achi keessatti baay'inaan akka namoonni yaada kennanitti jechuudha Khadijjaadha baay'ee milkaa'eeraadha akka odeeffannoo jirutti sababni isaa yeroo kana keessa keessumaa yeroo koopiraayitiin akka malee babal'ataa jirutti yeroo weellisaa waan ta'e sirba isaa gurguratee maallaqa irraa argachuu hin dandeenyetti Khadijjaa wallee amma kana maallaqatti baastee hojjechuun akka milkaa'inaati lammaffaa VCDwwan sirboonni achirra jiran sun qulqullina qabu isa kanaaf ammam xiyyeeffannoo kennitee waan sana nu taphachiise waa'ee albeema kana. Ani waa'ee albama kanaatti waraabbisaa already waggaarraan eegalee ganna waggaarraa bareen gaddaa waraabamaan bahe ganna guutuu baatii lama guutuu waraabbisaa irra ture sirba 12 waayizoo 10 asirratti baase malee asheeta qamadiisa jedhuu fi bilbilli kee biizii tokko irraa hambise miidiyaa irratti hedduu gallakkifama waan ta'eef kilipicha irraa hambiseen bakka isaa sirba biraa buuseen kana guutuu 10 godhee VCD 10 gallakkise. Bu'aa cee hedduu irratti dadhabeera kilippii kana irratti VCD kana irratti maaliif aadaa hawaasa kiyyaati aadaa saba kiyyaati uummanni kiyyarraa boru maallaqa ni argadha maaliif uummanni kiyya anaaf maallaqa anaaf qarshiidha kanaaf jedheen itti miidhamee itti wal'aanamee halkan riba dhabeen istiidiyoo keessa teessoo gubbaa ta'an gaafa editiin hojjetamu faana kan edit godhu faanas guyyaa waraabbisaa akkasuma itti miidhameen dadhabee akka inni qulqullaa'ee uummata yookaan saba kiyya bira naa gahuuf dalagii kanaan gaheera. Mata dureedhuma albama kanaa kan ta'e dulli sirbaa wal ga'ee kana daawwattoota keenyaaf waan jettu sagaleedhaan. Hayaa tole. Dulli sirbaa wal ga'ee. Sirbee dharraa yoon bahee ammallee dharraan baananii sirbaa jechuudha ganaa sirba kana boodas. Kabajamtoota daawwattoota televiizyinii OBS kan daawwataatii jirtan qophii harka fuuneetii qophii harka fuunee har'aatiin weellistuu Khadijjaa Haajii wajjin turtii taasifna ammas gaaffiif deebiin keenya itti fufa. Egaa bu'aa bayii artii keessa jiru waan gabaabaa naa ibsiteetta an dabalataan si gaafadha. Dubartummaaf artii muuziqaa akkamitti ibsitati? Dubartummaa taatee mana keessa dalagaan sitti heddummaachuu danda'a yoo hojjettuu hin qabne ilmoo qabaachuu jira nama ilmaan lama qabaa falmataa yookaan falmattuu jedhamu ijoolleen koo isaaniin guddisaa isaan faanatti nama isaan biratti nama dhiifadhaan gaafa waraabbii isaas gaafa qinibbirii muuziqaa isaas hojjedhu istiidiyoo bu'aa bayii hedduu keessa dabreen hojjedhee as gahee ati cimtee jennaan wanti si daangessu takka illee hin jiru cimina kee gaafata fedhii kee gaafata fedhii ati artiidhaaf qabdu keessa kee fedhii jiru bartee yoo kutannoo qabatte yoo murannoo qabatte keessa kee artiin jiraate fedhiin keessa kee jiraate ilmaan lama miti kan san caalus guddisaa hojii kee wanti sana geessu hin jiru maaliif tokkoffaa seenaa guddoo tokko lafa kana keessee dabartaati har'aan tana umrii kee jirtu kanatti yoo hojjedhe boru
ummata kiyya biratti seenaa guddoo galmeeffadha. Kanaaf cimee hojjedhee akkan dalagu kan na godhe keessa kootti aartii waan jiru. Aartiin keessa koo ijoollummaa kootiin jira. Ammallee baay'een jaalladha sirba. Amma mallee na keessaan baane jaarii sirbaan fixannee ammallee naan jiru namoonni tokko tokko. Maal fixatta sila umurii kanatti fixattu ammayyuu. Eeyyee. Baay'ee siyafaati. Wallee kee inni biraan kan hellee hojjettedha. Achirratti illee baay'ee bareeda kilippiin isaas hin bareeda. Akkaataan itti wallistes hin bareeda. Mee sirba sana xiqqoorra nuu buusiti sanaa booda waa'ee sirba sanaa waan tokko tokko haasofna. Hayyee. Roobelele way roobelele hele aadaa sirbina ijoollee. Roobelele way roobelele hele aadaa sirbina ijoollee. Agagara suuta qalam shishaa safii hele aadaa sirbina ijoollee. Aduun qarree geesse looniin galchaa dafii hele aadaa sirbina ijoollee. marro qabdi marrote gaddu io marrote didde jirma ke bekaddu sambaleta wechitan sambaleta oromtite eimane to kalayo mormameta hodulesi pareta sambaleta wechitan sambaleta oromtite eimane to kalayo mormameta hodulesi pareta sambaleta wechitan sambaleta
kallayyoo mormameetaa wattulee si bareeda. Sambaleeta sambaleeta wajitaan sambaleeta wajitaan sambaleeta. Oromtiite eeymaneetoo kallayyoo mormameetaa wattulee si bareeda. Jalaa jechuu akka soorsaattenis. Soorsaafaa wajjin achitti kan hojjette jira. Baay'ee bareecheera innillee dirree sana keessatti si baana ceecee. Garuu sagaleen kan isaa miti oduu jedhu jira jechuun kan si jalaa yeroo sana fiicharii seene. Soorsaa miti viidiyoo isaatu soorsaadha malee kan jedhamu jira. Dhugaadha. Sagalee kan naa seene kan sirbichas naa kenne Tujaar Soofiyaan jedhama mucaa Harargeeti. Tujaar Soofiyaanii weellisaadha mucichi. Weellisaa cimaadha baay'ee nama cimaadha yeedalloo fuula hojjetu. Sirboota hedduun alaatee sirba ammayyaa tokkos na alaatee jira. Isa yeroo sanitti argachuu hin dandeenye Tujaar Soofiyaan booda gaafan argachuu dhabu bilbileellaan daannoo Dirreedawaa jiraata Harargee jiraata kilipicha irratti naa dhufee na waraabamuu hin dandeenye bakka isaa Soorsaa Buuseen hojjedhe. Ta'eeraaree Soorsaan bakka sana fakkaata. Bareecheera hedduu bareechee jira. Bareechee hojjeteera. Ammas mee waa'ee albeema kanaatti adeebinu. Albeema kanarrattis kana duras kan odeeffannoo nuu kennite maallaqa hedduu fi yeroo kee dheeraa akkasirratti baastedha. Duulli sirbaafuu walga'ee kan jedhu VCD albeema guutuu kan ati hojjette. Mee waa'ee maallaqa isaa faa nutti haasa'ime gaggabaabsiti. Maallaqni isaa ka naannoo 200 fixee jira. VCD sirbi 12 naannoo 200 naatu harka fixeera. Waan akka harka kootarratti dafnee gaafan isa xumuree yeroo rakkadhes jira beeta. Wareegama guddoo kan kaffaleefani nama wayitumaan naan jedhe beeta nama baaleeti nama guddaadha. Aadaa bareedaa hedduu jaalladhamee naa sirbii naan jedhan. Moobaayilumaan naal bilanii niin sirbeef. Yaa mucayyoo too otoon umriin namaaf hiramte umrii tootirraa oggaa 20 siif hinira umriin namaaf hin hiramtu malee. Sirba kana hedduun jaalladha dachaa rabbiin umrii fayyaa si yaalaadhu naan jedhe. Namichi kun nama guddaadha wanti kana naan jedheef jaalaluma hojii an hojjedheefsani. Bartee kanaaf abdii guddoon keessa hore. Kana caala daran na jaallata uummanni Oromoodha yoo nu jedhe kan jedhu maallaqa kan hundatti dhangalaasee harka koo duwwattan biseen hojjedhee kana gaheera kana boodas uummata Oromoon qaba. Atoo achirraa. Ati amma kanatti baasti achirraa. Achi booda xumuramee erga achi baheesi raabsaan kennee ni maxxanfame. Malee hin gurgurree maallaqatti. Beekamaadha yeroo ammaa kana baay'ee teknooloojii balleessaa jechuun hin danda'amu. Teknooloojiin baay'ee nu miidhaara. Hamilee keenya dhaara. VCD kan hojjedhee gaafa kan hundatti baaseen dhaqee mana muuziqaatti raabsaa kennu baay'ee natti dhagahame. Ni maxxanse. Namichatu naa maxxansee mana muuziqaa. Poostaraaf kabara danda'ee hindoota biratti naa baay'isee danda'ee waa hundaa naa maxxanse. Gaafa kana sitti dhagahama hamileen kee akka duubatti deebi'u si godha beeta. Abdiin murannu kaa. Qocaa keessa jira taa'inna qocaa maal taateenna rabbi keessa hin jiraatinii jedhe. Kanaaf rabbi irraan taa'in malee fayya'uu danda'a wanti hundi waan jennuuf abdii qabna fuulduratti. Daawwattoota televezyiinii OBS qophii harka fuuneeti kan daawwataatii jirtan weellistuu Kadijaa Jii wajjin ammas turtiin taasifnu itti fufaa anis bosonaa dheeressaa si wajjin nan jira isinis daawwadhaa isiniin jenna bakka mateenyee amma babbareennee aniif Kadijaan gaafiif deebiitti taasifnu farniicherii ruut kan nuuf hayyame kanaaf galata qabnaa fi bilbilli kee biizii kan jette bilbilee eenyuuti kan biizii ta'e. Hawaasa keessa wanti akkasii ni jira dheetuma hojjedhe. Malee kan jala viizitee hin jiru. Meera nuu buusisan. Nakoota Oromiyaa irrattan seegaa bareeda ilma baalee qal'aayaa ilma baalee amma rafeen bulu buloo kiyya silaalee qal'aa kiyya silaalee imaan ariifadhaa si bira deemuuf. Dhumoo dide karaanii maalo naaf dhumoo dide karaanii margee lagarra ciisaa haadhe duulo waan itti gaddisaa jaalala miti kuni kan isaa jilbibbeen kunoo ana deemsisaa heloo jedhe
ayyoon si bilbilu waa takka didee bilbilli kee biizi yookaan ta'us ta'e yommuu hin ta'inillee akkuma rabbiin jedhan tahaa dhiisi. Barreessaan walaloo kana eenyu garuu? Nagaash jedhama barreessaa walaloo kana. Aayidiyaa sana tulaateef kan irratti naa dalagijeen. Sirboota kee yookaan walleewwan albeema baaste kana keessatti qooda guddaa eenyu qaba walaloo barreessuudhaan? Anaaf nama hedduutu sirba kiyya naa barreesseera. Lafa muraasa miti. Already nama naannoo sirba nama 10 akkas ni ta'u. Sirba haadha qofaan ofii hojjedhe ani. Achi booda namoota irraa hin fudhe. Duraan immoo si gaafadheen ture dubartummaa fi artii muuziqaa jedheeti. Naannawa keenyatti barnoonni illee egaa fakkeenyaaf yeroo ati gara mana barnootaa galtus haa ta'u yeroo ati gara muuziqaatti galtu barnoonni illee badaa hin babal'anne amma ammaa kanallee fooyya'insi hin argamne ilaalchi dubartootaaf qabamu gara mana barnootaa dhaquudhaaf illee baay'ee rakkisaadha. Ati immoo mana barnootaa sana bira iyyuu dabartee gara muuziqaa. Dhiiraaf iyyuu maqaa garaagaraa kennama yoo inni weellisaa ta'e yoo maal ta'e warra dubartootaaf immoo sana caala jechuudha. Mee maaltu sirra ga'e sanaaf ati fakkeenyaaf maatii keetiin maal jedha namni yeroo sana waatii gaafa wallisuu kee dhagaan gaafati maal jettu maal sin jechaa turan? Still yeroo san qofa iyyuu miti ammayyuu wanti akkasii natti jirti ana maali yoo jetti ammayyuu maqaa Kadijaa Hajii jedhu kana baadhattee maaf sirbitaa yeroo jedhantu jira. Baay'ee akka komiitti osoo kaasuu hin taane aadaa uummata keenya keessa jiru keessa amantaa waan biraa aartii waan biraa bartee amantaa kan kee wanti si daangessu hin jiru aartii kee aadaa kee wanti si daangessu hin jiru yoo san miti ammayyuu stilatti dubbachaa jiru stil ammoo mallee jechuudha ani hin dhagahu garuu kanaaf yeroo sana abbaan kofaa baay'ee natti dheekkamaa ture maaliif barumsa kee dhiistee sirbitaa maaliif lafa shaakalaa dhaxxaa maqaa koo balleessitaa maaf dallaa keessa faa deemaa iyyita faanaan jedha sirbaan naannoo keessattis afaan kun dabatu baay'een sirba jaaladha waan ta'eef maaf iyyita dallaa keessa deemanatti ni iyyin faanaan jedha. Maatiin kee ijoollee meeqa qabu? Maatiin koo naannoo ijoollee 10 haati koo naannoo 15 deessee amma ijoollee 8tu jira. Isaanis albeema tokko ol qabu jechuudha. Kan sitti ba'ee jira wallee kana? Shamarran dhiironni hin jirani baay'ee shamarran garuu sagalee qabu. Shamarran lamaan tokko hedduu sagalee qabu Zayitunaaf Madinaa jedhamu baay'ee sagalee bareedu. Hin hojjenne malee aartii gara aartiitti isheen takka hojjechaa aartii amma usoo baandii arsii keessa jirti Zaytunaa jedhamti. Isheen takka illee biyya irratti baay'ee sagaleen ishee bareedduudha ishee ijoollee lameenuu. Aartiin hojjenne malee isaan dhiira sagalee hin qaban sirbanis. Walaloo mallee barreessaniiru. Ni barreessa obboleessi kee tokko barsiisaadha. Suleyman Hajii jedhama. Askuulii irra barsiisa. Inni ni barreessas aartii baay'ee jaallata. Hawweellisuu baatu malee hojii kiyya kana iyyuu hedduu na bira dhaabbatee istiidiyoo faana deddeebi'ee walaloo tokko fa'a gaafan itti garsiifadhu naa sirreessaa ture ni barreessas inni. Sirba baalee duraanis kakkaasneerra mee sana sagaleedhaan irra nu buusiti daawwattoonni keenyaan hordofaniiti. Sana irra nu buusi. Baddeessaa muranii gunaa luqqisanii mar'umaan hin qabu bunaan guddisanii warri kenna gamnaa gaadii lama qabnaa abaarsa maal qabnaa laashii yoo gaarii kana dhabnaa gadamsi saal malee saalaa saddeen maree jaalalatee baree saddee garagaluun jaalalumaa aannan lafeen qabu maalalan shee tufaa ana achiin qabu laashii yoo maal sababee dhufaa. Baddeessaa muranii gunaa luqqisanii mar'umaan hin qabu bunaan guddisanii warri kenna gamnaa gaadii lama qabnaa abaarsa maal qabnaa laashii yoo gaarii kana dhabnaa. Gadamsi saal malee saalaa saddeen maree jaalalatee baree saddee garagaluun jaalalumaa aannan lafeen qabu maalalan shee tufaa ana achiin qabu laashii yoo maal sababee dhufaa.
buusee dhufe isaanii ni yaadu kana buusee dhufe isaanii ni yaadu. Cisurra fuusuma yaada boona kiyaa cisurra fuusuma yaada boona kiyaa. Jedalti hoolaa qabdee alaalchite hoo jedalti hoolaa qabdee alaalchite hoo. Jaalalti tee boorana maraachite hoo jaalalti tee boorana maraachite hoo. Sokora sokora sokoruun jajjabee sokora sokora sokoruun jajjabee. Kookana angaraa dadhabee kookana angaraa dadhabee. Sufala marii jetta maliyo sufala maratani maliyo sufala maratani. Kanan nahin jetta maliyo kakela gatani maliyo kakela gatani. Sufala marii jetta maliyo sufala maratani maliyo sufala maratani. Kanan nahin jetta maliyo kakela gatani maliyo kakela gatani. Yawa biyo kare ya oda linjala dabane ya oda linjala dabane. Iduku bajalala ka ola rena mangafane ka ola rena mangafane. Shawa biyo bikami gengi sami gengi kisami gengi sami gengi kisa. Ware shagaki ya akaga isaro baite sa akaga isaro baite sa. Ilma oromti chana biti sente na fayo mana biti sente na fayo ma. Ilma oromti chahamika kulle midano mahamika kulle midano ma. Biya orma jalatu wani mimano ma jalatu wani mimano ma. Walleewwan afaan Oromoo amma hojjetamaa jiran gama kilippii isaatiin isaa ta'u oodiyoodhaanis baay'ee babbareedaan jira. Uffata aadaatti fayyadamuudhaan kan duraarra koreograafirra fooyyessi kan hojjete waan baay'ee jira. Haa ta'u malee hangaafina ni qabu. Weellistootas warra daarektaroota kan muuziqaas kana dura kan gaggaafataa turre amma sirra deebi'an san wansi gaafadhaati. Shubbistoonni baay'ee wal fakkaataa jira. Sirba jimmaa tokko sirbi tataanaan shubbisuma asirratti siif shubbisan sana weellisaa kan biraarrattis achirratti sanumatu shubbisan. Tokko kana jira. Kan biraa immoo dhuguma aadumti sun akkaataa ammatti shubbisamaa jiru sanaanii. Kana yoon siin jedhu ani amma fakkeenyaaf an shubbisaa ta'e sirba keerroon jiraadhe sirba shawaa tokko hojjetaa yoo ta'u ta'e dhiichisa shawaa yookiin ragada haa ta'u akkas jedha. Hin jiru kan argine wanti kun hin jiru. Yookaan immoo warri dubartoota amma akkas jedhanii kan ofirra gaggalagalan tokko jira. Waan adda dabaluudhaaf ta'uu danda'a garuu. Garuu sanumatu baay'ataa jira wallee hundarratti. Dhiira 4-5 dubara 4-5 asiif asiin inni tokko sanuma qabatee ba'a inni tokko sanuma qabatee ba'a. Tarii maallaqaanis nu daangessuu danda'a maallaqnis yookaan immoo bakki nuti itti hojjennus meeshaan nuti ittiin waraabnus ta'uu danda'a. Haa ta'u malee sanumarraa adda sirboota faranjii yoo laalle akkaataa sanatti hojjetaa jiran sana haa taanus hin jechaa hin jiran garuu waanuma tokko wanti nuti sanarraa maksinee hojjechuu dandeenyu jechuudha. Kun gaafii sirriiti gaafiidhuma hawaasa keenya keessa illee jiru yeroo ammaan tanaatti. Sirba aadaadhaa maaliif ammayyeessitu? Uummanni morma akkas gootan kun maal inni tippikaal aadaa uummata hawaasa keessa jiru san maaf nu hojjenne kan jedhu yaadni akkasiis nutti kakka'aa jira. Isin warri hojjechiistan illee maaf ustanii maaf callistanii gaafa isaan akkas godhan kana maaf itti callistu tippikaal aaduma jiru san maaf nu hojjenne maaf itti makuu jedhan kun dhugaadha. Gaafii natan mana gaafattis gaafuma hawaasa keessa jiru uummata keenya biras jiru. Aadaan akka kootti akka ofii kootti akka weellistuu tokkotti bakka bayoon dubbadhu aadaan otoo ammayyaa'uu baate. Isa si'achi jallisan kana inni dura darbee bishaan darbee deebitee waraabdu amma booda garuu kan jiru tippikaal baale ta'atanan baale marukutu. Gara xumuraatti deemaa jira gaafii waan tokko lama darbaa nu nafanii weellistoonni dubartootaa kan afaan Oromoo wallisan baay'ee muraasa sanayyuu immoo tokko yookiin qeenxee tokko darbatee achumaan hubada yookiin kaasittii tokko baasee achumaan hubada amma kan jiran dhaloota ammaarratti amma weellistoonni amma kan akka Shaabee Sheekoo Halloo Daawwee Ilfina Shiqannoo isaan kun waan guddaa hojjetaniiru isaan kun hojjetaniiru isaan amma umurii dullumaarra kan isaan jiranii garuu labanni amma jiru kun amma konsertuma tokko waamna ta'u jenne amma kan jiran jechuudha. Eenyu bahee kan mul'ate weellistoota dubartoota kan afaan Oromoo wallisan kan
tarii inni kun rakkoo hawaasummaa rakkoo maatii yookaan immoo rakkoodhuma artii kana keessa jirudha moo namoota gara sanatti xiqqoo gurran kennine waan quba qabdaa jechuufani. Kana hamma 150 quban qaba. Akkamitti yoonaan jettee dhugaa keeti artistoonni Oromoodhaa yookaan weellistoonni Oromoodhaa shamarran badaan jirani. Jiru garuu hawaasa keessa uummata keessa jiru. Daandii ittiin bahanii hojjetantu mijataa miti. Rakkoon amantaas ni jirti. Lammaffaan immoo hawaasichillee ammallee keessa isaatiin baane. Dubartiin takka gaafa dhattee bakka sirbaa dhattee waa tokko hojjettee shaakala deema jettee waan biraatti waa deemtutti fakkaata. No ta'uun qabu kuni. Hojiidhaa artiidhaa hojjechuu qabdi. Kanaanis kadaan keessan jiru. Sadaffaadha dinagdee. Dinagdee malee soso'uu takka hin dandeessu. Shamarran sagalee dachaa qaban hedduu qabaa hin jiru. Shamarran baay'ee qabna. Garuu akkamittiin bahanii dalagan carraan arganne. Waa hedduutu daangeessa ulaagaalee amma lafa sii kaa'e kana. Neem poointiin immoo dinagdeedha. Dinagdee otoo harka qabaattee maatii jalaas dhokattee dandeettee hojjetti fedhiin jiraannaan. Dinagdeen baay'ee si daangeessa. Arra kilippii takka dalaguudhaaf naannoo 20 sitti gaafata hoo xinnaate. Eessaa fuutee hadhamu coon kun 20 kana. Kanaaf rakkoolee baay'eetu jira. Kana kan cabsuu dandeenyu furmaanni isaa uummanni keenya hawaasni keenya shamarran jajjabeessuu hamilee kennuu fi akka isaan hojjetan godhuu bira dhaabbachuu isaan bahuu qaban harkisnee baasuu mataa keessa wal dhawoo osoo hin taane harkisanii wal baasuu wal guddisuu isaan guddatanis isaan kan jajjabeessuu aadaa akkasii kana haa horannu malee shamarran hedduu qabna waaqayyo galanne haa ga'u Oromoon hedduu qaba. Maal sirraa eegu jedhee yoon si gaafadhe albeema kana tibba darbeedha kanatti eebbisiistee hojjette ittaansiitii ammas albeema kan biraa ji'a tokko ji'a lama keessatti hojjedhu jechuun hin ulfaata artii keessatti muuziqaa keessatti haa ta'u iyyuu garuu fuuldurri kee yookiin immoo artii keessatti maal fakkaata gara fuulduraatti waan jedhu sana daawwattoota nu daawwataniif waa jedhi. Ana abdii muradhu yoomillee waan si ajaa'ibu keessaa alabama kana dheengadda lafa godhee kan lakkisee hojii jaha ol qopheesseera ammaan tana. Burqaadhuma jechuu dandeessa. Keessa koo baay'ee aartiin sila jiruuf halkanis guyyaa sana waanuma aartii yaada. Carraa kan taane garuu walleen kun warri kaan amma qeenxee tokkoyyuu bara. Waggaa tokko keessatti hojjetanii itti ulfaata baay'ee. Albeema guutuu hojjette sana booda immoo ammas albeema guutuudhaaf deemuun hin ulfaatu sun jechuu kooti haa ta'utti buufetti. Jaallattu sirbitu sirba jahaan gaheera ammaan tanan. Sirba jaha qopheessee jira. Jechuun bakka keessa koo hamilee waan jiruuf fedhii waan qabuuf qo'achuu eegaleera amma sirba jaha babbareedaa qopheessee lafaa qaba. Maaliif abdii murannu yoomillee jijjiiramuu danda'a guyyaan kun fooyya'uu danda'a gara fuulduraatti. Teknooloojiin amma akkasitti hamilee keenya cabse kunis boruu nuuf fooyya'uu danda'a. Baay'ee fooyyessuu danda'a ture. Gama mootummaatiin waan kana nurraa fooyyessuu danda'a ture mootummaan. Hamma danda'ame tokko akkasitti tooftaalee gargariitu uume akka weellisaan hin miidhamne gochuu ni danda'a. Ilaalchuma aartii kanarra jirutu ilaalcha rakkoo biraati malee humna qaba waan ta'eef nurrallee akka weellisaan hin miidhamne akka aartiin hin miidhamne gochuu hin danda'amaa ture. Tooftaalee baay'eetu jira. Teknooloojii balleessan jechuu hin danda'u baay'ee. Garuu tooftaa adda addaa uume akka weellisaan fayyadamu akka weellisaan hin miidhamne gochuu hin danda'a humna qaban irra waan ta'eef jechuudha. OBS jechuun anaaf ija kooti. Qaroo ija kootiiti. Waa hedduu erganii dhufee booda jijjiirama guddoo arganne istiil kan dhokatee hojiin keenya nuti hojjennee kennine dhokatee miidiyaarraa dhokate illee kan guyyaa guyyaadhaan gannu lakkisaa jiru miidiyaa kana. Miidiyaan kun nuuf abbaadha haadha. Abbaa haadha kooti akkasittiin ilaalan aartii Oromoo biratti. Uummata Oromootiif immoo abbaa haadha. Hedduun galateeffachuun fedha. Kanarrallee rabbiin umrii fayyaa isin haa kennu jedha. Jajjabeessaa jirtu. Hamilee guddaa nuu kennaa jirtu. Nu bira dhaabbattanii jirtu, nu cina dhaabbattanii jirtu humna qabdaniin. Hanga kana namaa ta'u jechuun waa guddaa namaa ta'u jechuudha. Sirba bakka biraatti gadi hin dhiifamaa turre miidiyaa kanatu gallakkisa. Waan ajaa'ibaa. Hellee miidiyaan dhaabee jira amma miidiyaan gadi lakkisne jira. Garuu miidiyaan kun guyyaa guyyaan gallakkisa. Hojii uummanni akka ajaa'ibaa jaallatu. Uummata Oromoo miti uummanni afaan Oromoo hin beekne illee hin dhageeffata. Walaloo isaan beeknu garuu ni dhageeffanna hin jaallatu. Hojii akkasuma jaallatamaa kana miidiyaarraa dhaabbaniiru. Miidiyaan kun garuu guyyaa guyyaan gallakkisu jira. Miidiyaan kun ija uummata Oromooti, ija aartii Oromooti. Nuufaa jiraatu hin ja'a dachaa nuuf jiraadhaa isin hin ja'a. Harmee utubaa jireenya tawaa hedduu naa taat. Ayyoo utubaa jireenya tawaa hedduu naa taat. Kunuunsee si guddifachuun dirqama kiyya jetti na waliin kuftee kaate. Gaaddisa hundee dhalootaa harmee tooya haadha hayyuu goota. Waa'ee kee himee fixuudhaaf jechaan natti xinnaata.
seesi guddifachuu dirqama kiyya jette na waliin kuftee kaat ayyoo utubaa jireenyaan tawaa hedduu naa taat harmee utubaa jireenyaan tawaa hedduu naa taat kunuun seesi guddifachuu dirqama kiyya jette na waliin kuftee kaat. Seesi guddifachuu dirqama kiyya jette waliin kuftee kaate. Farniicherii ruutiin galateeffannaa bakka amma teenyee anaaf si'iin irraa bareedee akkasitti teenyee gaaffiif deebii taasisaa jirru kana saamtu akkasitti nuu biyyeesse kanaaf galata qabnaa fi daawwattoonni keenyas hanga ammaatti obsaan gaaffiif deebii keenya hordofaa turuu isaaniitiif galata guddaadha kan nuti qabnu. Weellistuu Kadijaa Ajii atis gaaffiif deebii keenyaaf hayyamoo taatee nu argamuudhaaf OBS galata guddaa siif qabaa. Ulfaadhu.